Surprise yookiin meeshaalee ramadaanaaf maatiif ijoolleen akkuma bittutti yookiin itti fufetti jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuun Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaana sooliin goodi baga jiraatanii hundi keessanuu akkuma sitti argitan carqiin kun carqii majliisaa irraa kan hojjetamedha. Garuu firaashaa fi akkasuma tiraas carqii fi beebi tiraasitti kan hodhisiisne yookiin hojjetame. Obboleettiin tiyya takka surprise maatii isiitiif filattee carqii kana garbi anuyyuu gaafa badhee ilaalu ammootu akkasuma yoo gabaatti argu akkana hin seene waan isin ajaa'ibaa irra maaliif jennaan carqiin gabaa keessatti argu dhukkee qaba. Adaa inni forjidii waan taheefi walaakin carqii originaalummaa qabuu fi akkasuma meeshaa bareedaa tahee mee hanga xumuraatitti viidiyoo ilaaluudhaan viidiyoo caqafachuun qarshii isaas tahee hangamiin akka bitamuu fi meeqa akka nama fitu maalummaa isaa hanga xumuraa ilaaluun viidiyoo like gochuun hiriyoota keessaniillee share godhuun seena. Carqiin kun sufraa nyaataa guddaa fi akkasuma ammootuyyuu sufraa bunaa rakabootii guddaa kan qabudha. Hedduudha baay'ee namatti tola garuu baay'ee ajaa'iba. Arabiyaa irraa jechuudha carqii firaashaa fi hodhuun carqiin kun kan majlis arabiyaa fi dizaayinii adda addaatiin akkuma asitti argitan kanatti carqii firaashaa hojjannee namoonni hedduun na gaafataa turtanii xiqqaa wajjin yookiin kan itti hirkatan itti ciqilfatan wajjin kan itti hirkatan sooliin qoodee carqiin kun baay'ee jabaa kan tahee fi akkasuma ammoo majlisallee kan maka dalaganiidha hedduu miidhagaadha. Obboleettiin tiyya takka carqii kana jaalattee filattee naa dalaysiisinaan jette dhugaa rabbi jechu carqii kana kijibuu hin deemu jalqabaaf dalaysiise waan taheef sufraa nyaataa guddaa qaba. Sinii galee meeshaa as jira waan taheef afuu hin dandeenye isuma kana tahee sufraa nyaataa guddaa fi sufraa rakabootillee guddaa qaba. Amma kuni xiqqoo xiqqaadha jechuudha. Sinii galee kuni ka obboleetti kennaa rakmatiin maaliif surprise goote sanii viidiyoo qusachuuf jiini ji'a ramadaanaa waan taheef meeshaa masan irratti carqii kana waraabaa jira. Namootiin carqii kana barbaadan kalarii adda addaatiin jira. Diimaan jira. Kalarii yoo xiqqaate jechuun haga 5tiin jira jechuun isuma kana tahee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshiin isaa immoo garaagarummaa qabaa jechuudha. Inni kun carqiin kun baay'ee widdiidha. Carqii majliisaati kanuma tahee karaa kasaanii jira. Carqii kana tahee mee kaameraan itti sinaasaa dhiyaatu. Carqiin kun carqii yoomillee kalariin isaa hin haqanne carqii yoomillee hin jijjiiramne carqii majliisaa waan taheef akkuma isin asitti argitan kana jira jechuudha. Kunis adii haa ta'u malee adii xuraayuu miti. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii carqii kana jechuun tokkoffaa jira lammaffaa jira. Ka ajaja malee dalagamu gabarratti gurguramu suni hanga qarshii 9,000 10,000 11,000 ka gurguramu qophaa'ee yoo akkanatti jechuun isin arguftan ila yoo akkana isin gootan akkana yoo isin gootan dhukkee wayiitu irraa ka'a akka awwaaraa jechuudha. Sadarkaan isaa carqoomni isaa gadaanaadha. Kana ammootuyyuu kunoo carqii majliisaati. Ija keessanii laala haga inni furdatu keessa isaallee argitanii carqii majliisaa hedduu furdaa tahee gaafa harkaan qabdan qofa amantanii namootiin carqii kana barbaadanii gabaabamatti jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 72 WhatsApp Telegram na argattanii zarfiin kun garaagarummaa isaa qaba. Inni kun baay'ee jechuudha. Wallahi ani hedduu natti hin tolu. So dizaayinii biraa jijjiirree bareeda irraa yaa'a jechuudha. Hundaafuyyuu adiin hin manacha ka jalaa jedhee kalarii israasii kana yookiin ammoo kalarii kana godhee fi isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya carqii kana hedduu jaaladhee kalarii diimalleen hojjedhee baasee jira. Suuricha yookiin viidiyoo isin agarsiisuuf ta'a. Kunoo akkuma sitti argitan kana kalarii diimaa kanallee ni jira. Wanni isin hubachuu qabdanii kuni tiraasii xiqqatu keessa gale. Kana ammootu wanni akkana miidhageef tiraasii guddatu keessa gale. Tiraasii 200 sani jechuudha tun. Kanaaf garaagarummaa tiraasiillee asumaan hubadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalarii hedduutu jira. Kalarii diimaa kanallee yoo barbaadan kanallee kalarii kanallee majliisa baafnee kaleessuma arsii diidaa feenee jirra. Isallee viidiyoo asumarra isinii kaaya. Waan ramadaana ta'eef viidiyoo waraabuun hedduu meeshaalee kana mara natti hin tolle akkanuma ergaa jira. Kanaaf namootiin meeshaa barbaadan karaa salphaatiin lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegram sirriin argattan iimoodhaan argattanii namni WhatsApp Telegram qabu iimoo fi messenger malee jettan messengeraan linkiin isaa YouTube kiyya jira ummurazaa yoo jettanii search gootan profaayilii YouTube kiyya ofirraa qaba. Akkasuma maqaaleen isuma kana karaa salphaatiin messengeraaleen naqunnamtanii walajji haasoyine walajji hojjechuu dandeenya. Itti aansuun ammoo namootiin meeshaalee kanneen filachuu barbaadan linkii chaanaala kiyya Telegram jala isinii kaaya.
dhayxanii joon gootanii karama salphaa ta'een achi keessaa filattanii na ajajachuu dandeettanii lakkoofsa bilbilaa kan isinitti hime kanaanii meeshaalee hedduu baasaa jira ramadaana keessallee wanni hojiidhaan isinitti fakkaatini kotta ajajadhaa sapiraayiz warri maatii gochuu barbaaddanis warri bitachuu barbaaddanillee meeshaa babbareedaa ta'ee fi orijinaala ta'e qofa isinii qopheessaa isinii kanaafi kalaroota yookiin alwaana hedduutu jira diizaayinii adda addaatiin jira namootiin barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 jechuu waatsaappii teelegiraamaan sirriin argattanii kunis jechuudha asuma roobee diidaa kan fe'ame yookiin roobee arsii dhiifaman of kolchaa isiniin jedha majlisni kun baay'ee bareeda osoo haala natti tolee danda'ee viidiyoo waraabee hedduu namni hedduun jaalattanii akka ajajattan abdiis qaba akkasuma immoo ni beekaallee walaakin carraan hin taane isiniin jedha akkaataan meeshaa itti geeffamu keessattuu ramadaana keessas ta'e yeroo kamuu chaalenjii hedduu qaba namni hedduun ka ifa hin ta'iniif jechuudha meeshaan yogguu fe'amu bilaasha waan fe'amu yookiin ammoo tuyyuu jechuudha karamasal akkanuma salphamatti akkuma bareedee manatti afamu kanatti waan galutti fakkaata wanni tokko jechuudha fe'amee bakka gahuu fi chaalenjii hedduu yookiin dadhabbii hedduu chaalenjii jechuun dadhabbii hedduu nama gaafata tokkoffaa irratti yoom narraa gala jettee yaada sitti ta'a lammaffaa irratti ammoo gaafa feetu san dhaabattee makiinaa barbaaddee dubbattee gatii olii galtee karakkarte fe'uuf yaada sitta meeshaa kana gaafa jajjanaa bahaa tolee dhufaa jettaa yoo hin tolini nama sanii wal dhabdee bifa haaraan jijjiirta kana hunda isin warri ajajattan ajajachuu fi maallaqa keessan malee dhugaa rabbi dubbachuuf hin beeytanii garuu kama keessa jiruu fi ka argetuyyuu beeka haa ta'u kana hundayyuu gootee tolchitee miidhagsitee yoo asiin geette namoonni hedduun dadhabbii kan kee kasiin beeynee fi waan xiqqishuu jechuudha guddaa kan se'aniidha hundumaafuu ani meeshaa fe'ullee ittiin dhiifnee fe'aatumaan jira qophii ramadaanaa yookiin iftara hojjechuu fi akkasuma ammoo sooma qofa irratti miti hunda alhamdulillahi rabbil alamin itti jira siniin jedha namoonni meeshaa barbaadan akkuma duraatitti heloo jechuudhaan lakkoofsa bilbilaa irra siniif deebi'aa duwwaa 97815 72 waatsaappii fi iimoon sirriin argattanii itti aansuun ammoo miseenjaralleen namoonni barbaadan ummurazaa yoo jettan feesbuuka kiyya aadii siniif deebisa namni hunduu na dubbisuu dandeettanii irrattis isin keessummeessuu danda'a tokkoffaa irratti majliisa diimaa kana baasee jira itti aansuun ammoo tuyyuu majliisa kana asiin durallee hojjedhee jira harka afuraffaadha jechuudha baay'ee bareedaadha abba 40ti asiin dura sabba 40 hojjedhee baasee jira carqeen isaallee jabaadha hedduu miidhagaadha bakka jechuun bifa aayidii ta'e wayiiti namootiin barbaadan hundi isaa gatiin gaaf duraa hojjedhee fi har'a hojjedheen xiqqoo garaagarummaa qabaa dabalee jira kana jechuun majliisa qofa osoo hin tahin burcuqqoo irraa baajaajii karaa ittiin deemtu taaksii makiinaa wanni jechuudha biyya keessatti bunni gaafa majliisa kanaa jechuun majliisni baay'een dabalee jechuun hin danda'ama kiiloon 600 ture har'a sa'aatii ammaa kana bunni tokkoffaan filatamaan 800 sukkaarri gaafa san 100 fi birrii 10 akkam ture itti aansuun soolariidha jechuudha namni hajamtan ka barbaadan ergadhaati isiniif dalaysiisa yookiin isiniif bite isiniin jedha soolariileen akkuma isin barbaadaniin jira namni guddaan soolariin guddaan jira naan jettanii na gaafattanii soolariin guddaan jiraachuu irraa yoo barbaadde kakuma 200tu jira jechuudha kan guddinni isaa hagana hin jedhamne televiziyoona kakaasu chaarjarii kakaasu hundi isaanii jira jechuu garuu wanni sirriitti beekuu qabdanii isa san humni keessan dandeetti humna keessan anillee waan beekuuf kan jedhu natti dhagahama haa ta'u soolarii abbaa ampuulii sadii yookiin ammoo tuyyuu ifaa sadii qabu jira kuma 6,500 akkaataa jechuun biyyaatii fi meeshummaatiin kan ampuulii 4 qabu hanga kuma 7,500 illee achi gadi illee jechuudha maaliif jennaaniin meeshummaa wal cala akkuma bilbilaa jechuudha isiniif jiraamiti kanaafi warroonni bitachuu heddan soolaris tahee maatii keessan baadiyaa jiru sapiraayiz godhaa birrii xiqqishuudha isin warri mana arabaa dalaydanis tahee warri biyya gurguddatan akka Awurooppaa Kanaadaa fi biyyoota adda addaa keessatti argamtan Itoophiyaa ni jirti birrii ergitanii birrii san qofa warri jechuudha fayyadamuu irraa wantoota akkana keessatti warra baadiyaa jiraatu firdii godhaati sapiraayizii kana cimsaa soolarii bitaa fi soolarii yoo bittaniif hin tabalasha'u waggaa 18 kataa inulleen hundi maatii baadiyaa keessaa qabna waan ta'eef wanni akka soolariin jiru nagat toraa bula like share